Hello, akkam jirtu miseensonni GOLS 17 TUB taatan hundumti keessanii fi namoonni viidiyoon keenya karaa adda addaa isin bira ga'u nageenyi Waaqayyo lafa isin jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Har'a viidiyoo baay'ee murteessaa fi jireenya keessan keessatti yookiin qormaata keessan keessatti gahee guddaa qabaata jedhee itti amane qormaata bara 2015 fi bara 2014 keessaa ba'an akkamitti akka hojjetamuu qaban isin hubachiisuudhaaf isiniif qabaadhee dhufeera. Isinis tamsaasni viidiyoo keenya namoota hedduu bira akka ga'uudhaaf sheer gochuu, laayik gochuu, koment gochuudhaaf akkasumas namoonni haaraa gara GOLS 17 TUB'tti dhuftanii viidiyoon kun isin bira ga'u subscribe gochuun miseensummaa keessan GOLS 17 TUB wajjin taasistanii gamanumaan akka waliin qayyabachaa deemnuu fi barnoota keessaniin akka milkooftaniif isin affeera. Barattoota kaartaa akkasii kana yeroo argannu wantoonni nuyi jalqabarraa odeeffannoo bu'uuraa adda baafachuu qabnu tokkoffaan kallattii itti kaartaan kun dubbifamu adda baasuudha. እንደዚህ አይነት ካርታ ሲሰጠን መጀመሪያ ላይ ልንለያቸውና ልናውቃቸው የሚገቡ መረጃዎች የመጀመሪያው ካርታዬን ወዴት አነባለሁ፣ በየትኛው አቅጣጫ ነው የሚነበበው ይህ ካርታ የሚለውን አቅጣጫ መለየት ነው። ከናፍ ከለቲ adda baasuudhaaf immoo xiyyi kaartaa keenya irratti nuuf kennamee jira. Yeroo hundumaa gara xiyyi keenya agarsiisutti dubbisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyi kaartaa kana irraati kenname kunoo iddoo kana jira. Kana jechuun kallattiin kaabaa asii olii jechuudha. Noorziin keenya akkanaa ta'a jechuudha. Asii dhufnee saawuz, eest, west. Maaliif kana kun nu barbaachise yoo jettanii tokkoffaa kallattiin argama qubee tokkoo qubee isa kaan irraa garamitti argamaa kan jedhu nu gaafachuu danda'a. Fakkeenyaaf qubeen A qubee B irraa itoo A'n as jiraatee B'n immoo itoo as jiraatee qubeen A qubee B irraa garamiin argamaa kan jedhu nu gaafachuu danda'a. What is the direction of A from B? በዚህ መልኩ ሊጠይቀን ይችላል። ኤ ከቢ በየትኛው አቅጣጫ ላይ ይገኛል የሚለውን ሊጠይቀን ይችላል። ለዚህ ነው ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት፣ ወስት የሚለውን መጀመሪያ ላይ ለመለየት አቅጣጫ ጠቋሚያችንን ማወቅ አለብን ያልኳችሁ። እን ብራን ኦዴፈኖን ካርታ እራ ቤኩ ቀምኑ ስኬሊ ካርታ ኬኛቲ ካርታን ኩኒ iskeeliin isaa meeqa kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Iskeeliin kaartaa keenyaa 1:150 mogga'eera. Iskeelii maaliif adda baasuun nu barbaachise yoo jettanii tokkoffaa fageenyi bakkeewwan lamaan gidduu jiru kaartaa irratti nuuf kennamee lafa irratti immoo gaafatamuu dandeenya. Ground distance gaafatamuu dandeenya. Ground distance is equals to map distance times scale of the map over 100,000 jenna. Sadaffaa irratti wanti nuyi beekuu qabnu vertical intervaliidha. Vertical intervalii. Vertical intervaliin garaagarummaa yookiin fageenya sararri kaartaa kanarra jiru sarara isa biraa irraa qabu jechuudha. ቨርቲካል ኢንተርቫል ስንል አንዱ መስመር ከሌላኛው መስመር የሚለይበት ፈከኛፍ ቨርቲካል ኢንተርቫሊን ከኡምሰ ኮንትሮል ላይኒ ከና ኩማ tokkodha asitti barreeffamtee jirti. Kumni 2,500 kun as keessa jirti. Iddoon tuqaa kuni meeqa ta'a jechuudha? 2,600 ta'a jechuudha. Lafti ol ka'aan konturii kanarra jiru kaartaa kanarra jiru 2,600 ta'a jechuudha. Lafti xiqqaan dakeen lafa kanaa immoo meetira 1,000. Maaliif kana beekuun nu barbaachise yoo jettan tokkoffaa gaaffiin what is the highest point of this contour map jedhamee gaafatamu jiraachuu danda'a. Kanaaf isa kana beekuudhaaf nu gargaara. Lammaffaa altitude gaafatamuu dandeenya. Altitude jechuudhaaf lowest contour line plus distance 1 times vertical interval over general distance jennee yerootti hojjennutu jira. Kana hojjechuudhaaf vertical intervalii keenya beekuun
baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni arfaffaan dalgee fi gadee keenya beekuudha. Dalgee fi gadee keenya adda baasnee beekuun maaliif nu gargaara yoo jettanii 4 digit grid reference yookiin 6 digit grid reference yookiin immoo geographic grid reference gaafatamuu dandeenya ta'a. Isaan kana deebisuudhaaf kaartaa keenya giriidii inni itti qoqqoodame adda baasnee beekuun nurraa eegamaa jechuudha. Fakkeenyaadhaaf grid referensiin tokko sarara gadee kanaatti fayyadamee gaafatamuu dandeenya ta'a. Sararoonni yaadaa kaaba irraa gara kibbaatti sararaman yookiin irraa gara jalaatti sararaman yeroo hundumaa kontur laayinii keessatti isting jedhamanii beekamu. Sababni isaa addunyaa keenyaan heemisfeera bahaa fi heemisfeera lixaatti qoodu waan ta'eedhaaf, akkasumas sararoonni yaadaa lixaa gara bahaa yookiin baharraa gara lixaatti yaa'an dalga sararaman kuni noorzing jedhamanii beekamu. Maaliif noorzing jedhamanii yoo jettan, heemisfeera kaabaa fi heemisfeera kibbaatti addunyaatiin qoodu waan ta'eef. Fakkeenyaaf grid referensii C gaafatamuu dandeenya ta'a. Gaaffii akkasii gaafa gaafatamnu wanti nuyi jalqaba goonu C'n eessatti argama jennee erga adda baasnee booda sarara kaabaa kibbatti yookiin gubbaa irraa gara gadiitti sararame kan harka bitaa qubee sanaa jiru ilaallee lakkoofsa sararri sun itti moggaafame san fudhannaa jechuudha. Asirratti V'n gaafatameera ta'uu danda'a. V'n kan inni argamu asii fi as gidduu irratti. V'n egaa barattoota kan armaan olitti ibsine hunda erga hubannee booda mee gaaffiin kaartaa kanaan wal qabatee dhiyaate maal fa'ii waliin haa hojjennu gara gaaffiitti deemna. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. What is the geographic grid of point V? A. 9 degree 12 minutes south, 33 degree 36 second 0 minute east. B. 9 degree 6 second 0 minute south, 33 degree 42 second 0 minute east. C. 9 degree 12 second 0 minute north, 33 degree 36 second 0 minute west. D. 33 degree 42 second 0 minute east, 9 degree 6 second 0 minute south. Barattoota, V'n keenya asitti argama. V'tii gaditti lakkoofsi jiru, lakkoofsi guddaan moggaafamee 33 degree 42 second 0 minute eastidha. Kanaa jechuudha. Saawuziidhaan gaafa ilaallu immoo V'n kan inni itti moggaafame 9 degree 6 second 0 minute saawuziidha. Isa kanaa jechuudha. Deebii keenya kan ta'u daadhaa jechuudha. Question number 2. What is the altitude of point N when the distance between upper and the lower contour is 8 cm and 5 cm respectively? A. 1437.5, B. 1462.5, C. 1447.5, D. 1452.5. Altituudiin akkamitti hojjetama? Iddoon kuni 1500. Upper altituudiin keenya jechuudha. Lower altituudiin keenya immoo 1400. Kanaaf altitude is equals to lower contour line plus distance 1 times vertical interval over general distance. Distance 1 keenya 5 meter times vertical intervaliin keenya sila akkan isiniin jedhee 100dha. Kanaaf garaagarummaan tokko sarara gidduu jiru 100. 100 hiruu
13 8 ida'uun 5 13 asitti 1,400 qabna jechuudha. Ida'uu gootu. Barattoota lowest contour laayiniin keenya 1,400 1,400 ida'uu hammattuu bannee 5 baay'isuu vertical intervaliin keenya 100 hiruu general diin keenya 13 5 ida'uu 8 jechuudha. Kanaaf meeqa dhufa 1,438 tuqaa 5 dhufaa jechuudha. Kana cheekii gochuudhaaf higher contour laayiniidhaan hojjechuu dandeenya. Higher contour laayiniidhaan gaafa hojjennu akkamitti hojjennaa? Higher contour laayiniin keenya yookiin upper contour laayiniin keenya meeqa? Upper contour laayiniin keenya 1,500 asitti ida'uusa ture hir'isuu distance waaniin keenya meeqa? 8 meeqa dhufa? Deebiin keenya 1,438 tuqaa 5 dhufa. As keessatti lakkoofsi kana bakka nuu bu'u hin jiru, garuu kan itti dhiyaatu 1,437 tuqaa 5 38 waan tureef jechuudha. Kanaaf A filannee dabarraa jechuudha. The answer is A. Question number 3. What is the aerial scale of the map? Skeeliin kaartaa keenyaa 1/150ti. Kanaaf aerial skeeliin keenya meeqa ta'a yoo jenne, tokkoffaa isa kana 1,150 baay'isuu 1,150 gochuu dandeenya. Yookiin immoo karaa biraa 1,150 hiruu 1,100 the whole square gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun meeqa dhufaa yoo jettan 0 asii qabnu 0 asii qabnuun balleessine 15 10dhaaf gaafa hirru 1.5 kiiloomeetira iskeerii asii isheen kun 1 seentimeetira iskeerii taati jechuudha. Kanaafuu 1 seentimeetira iskeer to 1.5 kiiloomeetira iskeerii ta'a jechuudha. A 1 centimeter square to 3 kilometer square. B 1 centimeter square to 1.5 kilometer square. C 1 centimeter square to 4.5 kilometer square. D 1 centimeter square to 2.3 kilometer square. Kanaaf akkamma hojjenneen deebiin keenya B ta'a jechuudha. Question number 4. Which type of slope is down by line K and L? A. Terraced. B. Even. C. Concave. D. Convex. K2 L jechuun sarara kanaa jechuudha. Sararri kuni 1,300 irraa jalqabee kan jiru hanga 2,600 gidduu kan jirudha. Kanaaf garri gadii kuni kontur laayiniin isaa baay'ee walirraa babal'ataadha. Ededuma asii ol bahaa asii ol deemne akkanatti as geenyu haala taa'umsa lafaa keenya yookiin kontur laayiniin keenya walwalitti dhiyaachaa dhufa. Kanaaf kontur laayiniin keenya boca maalii qaba? K fi L gidduu yoo jenne boca kana fakkaatu qaba. Irra keessaan walitti dhiyaachaa deema. Jalarraan immoo baay'ee bal'achaa deemaa jechuudha. Kuni maaliin bakka bu'aa? Concave jenna. Concave. The wider base, the narrower top. Sloppiin jalli isaa bal'aa, irri isaa keessa mataan isaa walitti dhiphachaa deemu concave jedhama. Faallaadhaan immoo sloppiin jalli isaa walitti dhiphachaa, irri isaa immoo bal'achaa deemu convex jedhama. The wider top, the narrower base is convex. Inni kuni convex jenna. Kana convex jenna. Isa kana immoo concave jenna jechuudha. Good. Barattoota deebiin keenya kanaaf caa ta'aa jechuudha. Question number 5. Which of the following marginal information is depicted on the map? Odeeffannoon handaara kaartaa isin ilaaltan irratti kenname isa kami? A. Type of projection.
B. Direction arrow. C. Year of publication. D. Title of the map. Barattoota kaartaa amma isiniif hojjetamaa jiru irraa odeeffannoon handaara kaartaa isin argitan isa kami? Direction of arrow. Agarsiistuu kallattii keenyaa kan taate xiyyatu nuuf kennamee jira. So the answer is B. Gaaffii ja'affaa. Question number 6. Africa is gifted with different indigenous conflict management strategies. If properly applied in areas of resource conflict, what advantage might the continent get from these strategies? A. Ensures the fair utilization and allocation of resources. B. Ensures the ownership of expensive resource by few rich people. C. Maximizes the profit of multinational mining companies. D. Increases the government monopoly of resources. Afrikaan aadaawwan ardii sana keessatti guddate gaggaarii lola qabeenya uumamaa irratti ta'u furuudhaaf ooluu qabdi. Yoo aadaawwan kun seeraan itti deemamanii rakkoo furuu danda'an kanneen armaan gadii keessaa kan argamuu danda'u isa kamiidhaadha. So it ensures the fair utilization and allocation of resource. Walqixaan qabeenya uumamaatti fayyadamuutu mirkanaa'a. So the answer is A. Question number 7. How is cyclonic type of rainfall is formed? A. When the cold air masses blow over humid areas. B. When wet air is forced to rise over high grounds. C. When two different air masses converge at a point. D. When dry air is forced to ascend high mountain peaks. Barattoota cyclonic or frontal type of rainfalling yeroo kam uumamaadha gaaffiin nuun jedhu. Mee ibsa gahaa waa'ee kanaas niif haa kennamu. Here there are 3 types of rainfall basically. Gosa roobaa sadiitu jira bu'uuraan. Inni tokko cyclonic or frontal rainfall kan jennudha. When two air masses, the warm and the cold meet each other. Yoo qilleensi ho'aa fi qilleensi qorraan wal kiphe cyclonic yookaan frontal rainfall kan jennu uumama. The warmer and the less denser air is forced to rise over the colder and the heavier air. Cyclonic keessatti yookiin frontaalii keessatti jechuudha. Qilleensi ho'aa fi qilleensi qorraa yoo wal kiphe. Orographic relief rainfall kan jennu when the moist air is forced to rise over mountain. The moist qilleensi jiidhaan gara gaarreenitti ol ka'aa yoo deeme rooba orographic yookiin relief jedhamu uumaa jechuudha. Conventional rainfall when the ground surface is heated by the sun, the air above becomes warmed up. Question number 8. A line on weather map which joins places having the same sunshine is called A. Isobar, B. Isonef, C. Isoheads, D. Isoheads. Sararri yaadaa kaartaa irratti sararoota ifa aduu wal qixaa qaban wal quunnamsiisu maal jedhamaa? Mee ibsatti aannu haa ilaallu. Isoheads is a line of equal rainfall on a weather map. Sararri yaadaa kaartaa irratti hanga rooba wal qixaa qabu wal quunnamsiisuudhaaf fayyadu isohead jenna. Isonefiin immoo indicating equal cloud cover. Sarara yaadaa kaartaa irratti faffaca'insa duumessaa wal qixa ta'e ittiin agarsiisnu isonef jenna. Isobar a line connecting places of equal or constant pressure. Dhiibbaa. Isohel a line on a map connecting places that receives what? Equal daily hours of sunshine. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a barattoota? D yoo jettan sirriidha. Question number 9.
Which of the following is not a form of precipitation? A. Snow. B. Hail. C. Sleet. D. Dew. Barattoota gaaffii akkasii argitanii beektu? Mee qormaata barootaa keessan ilaalaa. Kanaaf kanneen eeraman keessaa gosa jiidhinsaa roobaa kan ta'e kami? Snow, hail, sleet, dew. Snow, hailii fi sleetiin cabbii wajjin wal qabatu. Cabbiin immoo roobaan dhufa. Kanaaf isaan kun gosoota precipitationii jechuudha. Gosa precipitationii kan hin taane not jedha waan ta'eef. Dew jechuun fixeensa jechuudha. Xeezaa. So the answer is D. Question number 10. The approximate amount of the sun's insolation which reaches the surface of the earth is hangi ifa aduu lafa ga'u persentaadhaan yoo ta'u hangam ta'a? A 45%, B 49%, C 100%, D 51%. Look, students, 100% of the sun becomes raised to the environment. Then 6% of the sun is reflected back by the atmosphere. Percentiin ja atmosfera keessatti balaqqeessa deebi'a. 20% reflected by clouds. Percentiin 20 ammoo duumessaan balaqqeessa deebi'a. 4% is reflected from the surface. Percentaan 4 lafarraa balaqqeessa deebi'a. 19% is absorbed by atmospheric and the clouds. Percentiin 19 qilleensa naannoo keessatti atmosferaa fi duumessaatiin harkifama, qabama jechuudha. Percentiin 51 garuu lafa ga'a. Akka amma ibsineen deebii sirrii kan qabatee jiru Didha jechuudha. Question number 11. Two places located at the same latitude of 9 degree east and 9 degree west have different temperature. Which of the following is the main cause for this variation? A. Altitude. B. Overhead the sun. C. Longitude. D. Distance from the equator. Okay. Latitudinally iddoowwan adda addaa kallattii bahaa fi dhiyaarra ta'anii sarara tokko irratti argamanii tempereecharii isaanii waliin gitu. Fakkeenyaaf Awaashii fi Amboodhaa yoo fudhattanii Awaash 9 degree east irratti argama. Amboon immoo 9 degree west irratti argama. Hangi ho'a isaanii baay'ee garaagarummaa qaba. Awaash Amboo caalaa tempereechara guddaa qaba. Kun immoo kan inni ta'eef sababa maaliitiin? Altitude. Taa'umsi lafa Amboo lafa ol ka'aadha. Taa'umsa lafa Awaashiin caalaa jechuudha. Kanaaf the answer is A. Itti aansuun gaaffii bara 2014 qormaata biyyoolessaa irratti dhufe waliin hojjennaa. Xiyyeeffannoo keessan ammas gama ana wajjin taasisaa. Barattoota, kaartaan kun iskeeliin isaa 1:100,000dha. Kallattiin itti dubbisnu asiin oli. Xiyyi keenya akkana nu agarsiisa waan ta'eef. Sararri hin argamne xiqqattee sarramtee akkanaa jirti. Kun noorziidha. Kun immoo saawuziidha. Kun istiidha. Kun immoo westiidha. Maaliif qoodee fide akkanatti yaada jedhu yoo isinii gala ta'e asuma achi wanti nuyi kallattii faana wal qabatee gaafatamnu akka jiru yaaduu qabdu. Vertical intervaliin isaa 200. The vertical interval is 200 meter. Kennama kanarratti hundoofnee wanti nuyi gaafatamne deebisnu jiraachuu malaa jechuudha. Question number 12.
What is the aerial scale of the given map? A. 1 centimeter square to 4 kilometer square. B. 1 centimeter to 1 kilometer square. C. 1 centimeter square to 8 kilometer square. D. 1 centimeter square to 2 kilometer square. Kaartaan keenya iskeeliin isaa meeqadha inneerra? Tokko reeshoo 100,000 jenneerra. Iskeer gaafa goonu. Eeriyaal jechuun naannawaa isaa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? Yoo barbaanne 100,000 baay'isuu 100,000 goonee seentimeetiraan kaa'uu dandeenya. Kiiloomeetiraadhaan kaa'uuf garuu 100,000 hiruu 100,000 jennee the whole square. Asis seentimeetira tokko the whole square jennaa jechuudha. Sana booda maal ta'a? 1 centimeter square to 1 kilometer square kan jedhu deebii yoo jiraate inni sirrii ta'a jechuudha. Barattoota, deebiin keessan isa kam ta'a ree? B 1 centimeter square to 1 kilometer square kan jedhu deebii keenya sirrii ta'a jechuudha. Question number 13. What is the gradient of the slope between C and P if the map distance between the 2 points is 8 centimeter? Kaartaa keenyarraa C fi P'n eessatti argamu deemnee barbaannaa jechuudha. C'n asii kaatee P'n immoo as jirti. Map distaansiin isaanii 8 centimeteridha. Gaaffiin nuyi gaafatamne gradient-dha. Gradient is equals to altitudinal difference over ground distance. Gradientiin keenya garaagarummaa altituudii irra fageenya lafarraa. Kana dura viidiyoo akkasii hojjedhee isiniif gadhiiseera barattoota. Har'a garuu qormaata bara 2014 gaaffiima sana wajjin kan wal fakkaatu yeroo hojjennu hagam barsiisaan kun muuxannoo gaaffii baasuu qaba kan jedhus keessatti akka ilaaltaniif. Kanaaf GOL 17 tiubiin milkaa'ina barattoota isaadhaaf onnatee yoomiyyuu caalaa kan hojjetu ta'uu asumaan isin hubachiisa. Garaagarummaan vertikaal intervaalii keenya 202 yoo ta'e P'n altituudii meetira 4,000 fi 800 irratti argama. Kana jechuun 5,000 asii qabna 5,000 hir'isuu 4,800 walqixa 200 ta'a. Altituudiin siin irratti argamu 2,600. Kana booddee hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Altitudinal difference is equals to 4,800 hir'isuu 2,600 walqixa 2,200 yookiin 2.2 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Garaagarummaa altituudii keenya yookiin altitudinal differensiin keenya erga 2.2 kiiloomeetira ta'ee ground distaansiin keenya walqixa meeqa ta'a? Map distaansiin keenya 8 seentimeetira baay'isuu iskeeliin kaartaa keenya 100,000 hiruu 100,000dhaaf 0.5 qabnu 0.5 balleessine 8 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Ground distaansiin keenya 8 kiiloomeetira. Altitudinal differensiin keenya 2.2 kiiloomeetira. Reeshoo kan jettu akka argannuudhaa fi yeroo altitudinal differensii yookiin giraadiyentii hojjennu 2.2 kiiloomeetira hiruu 2.2 kiiloomeetiraaf walqixa 8 kiiloomeetira hiruu 2.2 kiiloomeetiraaf faallaa isaatiin jechuudha. Faallaa isaatiin A over A which is equals to B over A tiin baay'isnaa jechuudha. Kanaaf 2.2 hiruu 2.2f kiiloomeetiraan qoodannee 2.2 hiruu 2.2f tokko. Reeshoo keenya barreeffannee 8 kiiloomeetira hiruu 2.2f kiiloomeetiraan ajjeesnee 3.6 argan.
Kana jechuun giraadiyentiin reeshoo keenyaa 1:3.6 jechuudha. Kan nuyi gaafatamne parsantiidhaanidha. Kanaaf 1/3.6 baay'isuu 100 jennaa jechuudha. Kana jechuun immoo 100/3.6. Deebiin nuti argannu 27.77 jechaa deema. 27.8 kan jedhu parsantiidhaan deebii sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf A'n 25.6%, B'n 20.9%, C'n 30.7%, D'n 27.8%. Kanaaf deebii keenya kan ta'u D'dha jechuudha. Question number 14. If we reduce this map 2 times, what will be the scale of the new map? Na ajaa'iba! Dhugaa waaqayyooti, gaaffiin kana dura isiniif hojjetame akkaataa kanaan deebi'ee maatirikii irra jiraachuun isaa anaan na ajaa'ibsiisa. Kanaaf hagam akka isin ji'oolessan 17 tiyuubii irratti amantan shakkii hin qabu jechuudha. Iskeeliin kaartaa keenya inni duraa 1:100 yoo lamaan xiqqaate meeqa ta'a? Lamaan xiqqeessuu jechuun uwwisa lafaa guddisnee odeeffannoo isaa xiqqeessuu. Kanaaf 1 baay'isuun 2 meeqa? 2. 200,000 jechuudha. A 1:200,000, B 1:15,000, C 1:75,000, D 1:100,000 dha. A is the answer. Question number 15. What is the direction of D from C? A northwest, B southwest, C southeast, D northeast. Barattoota kaartaa keenya irraa D fi Q'n iddoo kamitti argamu? Mee deemnee haa ilaallu. Okay. D'n naannoo kanatti argamti. Whereas Q'n naannoo kanatti argamti. Q'n south westitti argama. D'n immoo north westitti argama. Kanaaf D'dha kan gaafatamne waan ta'eef D'n Q irraa north westitti argama. Q'n garuu D irraa south westitti argama. Kanaaf north west kan jedhu yoo jiraate deebiin keenya sirriin isa ta'a jechuudha. North west A. Chaanaalii keessan ji'oolessan 17 tiyuubii waan daawwattaniif galatoomaa. ji'oolessan 17 tiyuub chaanaalaችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። ji'oolessan 17 tiyuub chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu